Breaking news oduu haarawaa gola Oromiyaatii fi Oromiyaa yookaan Itoophiyaadha. Akkasumas kan gola addunyaadha kanneen amma nu dhaqqabe keessa obboleessi Lammaa Magarsaadha. Darajjee Magarsaa kan jedhamu qaama mootummaa yookaan waraana faashistii Abiyyiitiin qabamee mana hidhaatti darbatamuu fi maatiin isaanii doorsifamaa jiraachuu gabaasa amma nu dhaqqabeen guutuu isaa akka armaan gaditti isiniif dhiheessinaa. Ammaan dura ni yaadattanii obbo Lammaa Magarsaadha biyya alarraa mootummaan Abiyyi Ahmad maaliif calliste yookaan maaliif nun deeggarreedhaaf qabamee gara biyyatti akka deebi'u yeroo meeqa yaalamaa ture. Dadhabamnaan kunoo amma karaa maatii obbo Lammaa Magarsaadha. Obboleeyyanii fi ilmaan eessumanii obbo Lammaa Magarsaadha qabamanii mana hidhaatti darbatamanii akka jiran dhageessanii jirtu. Kan kanumaa wal qabatu immoo faarsitee bultoonni mootummaadha kanneen akka obbo Dammaqee Nagaasaa yookiin obbo Gannaqaa Nagaasaa falmaa jiru. Warroonni ijoolleen amma dhiyoo kana qabamanii galan ijoollee waboodhaa kanneen waraanni isaanii booji'ee baanetti sila akka isaan kanneen galantu obbo Darajjee Magarsaadhaa obbo Lammaa Magarsaadhaa nu gargaaraa ture jechuu waan himaniif qabamee qoratamuu fi malee akka jaarfaan jaan jechuuf sanii miti jechuu isaati. Mee hanga yoo miti haqa dubbattus dhara tuultus biddeenuma tokko nyaattee bultaa. Garuu warroonni kalee maqaa Oromootiin lallabanii maqaa Oromootiin biyyaa bahanii har'a deebi'anii nama ajaa'iba. Garuu biddeenuma tokko nyaattaa obbo Gannaqee maaliif akkana taate? Obbo Lammaa Magarsaadhaa nama oolmaa isaa uummanni Oromoo hundi yoo maal godhe nama kaffalee hin dandeenye onnee miliyoonotaa keessa jira. Abshiir humaa miti si cunqursuun si hacuucuun if duuba sin deebisu murtee keetirraa. Jabaadhaan isiniin ja'a Oromootiyyaa. Kanneen ammoo addunyaadhaa keessaa uummanni Yaman uummata addaati. Uummata Falasxiin cinaa dhaabbataa jiru. Yeroo har'aa kana guyyaa har'aa kana bahuudhaan magaalaa guddittii Yaman Sana'aa keessatti hiriira bal'aa gaggeessaa oolan. Duguuggaan boombiin warra Israa'el yookaan kan warra Ameerikaadhaa uummata Gaazaa daa'imman dubartootaa fi uummata harka qullaa jiran irratti roobu akka dhaabbatu balaaleffataa oolan. Akkasuma isaanis waan uummata kana cinaa dhaabbataniif boombiin Ameerikaadhaa Yaman keessatti namoota 58 galaafachuun kana sababeeffachuun deeggarsi keenya kan uummata Falasxiiniif qabnu yoomiyyuu hin dhaabbatu itti fufaa hanga bilisummaan uummata Falasxiin mirkanaa'utti yookaan hamma uummanni Filisxeem nagaya harkatutti nutis yoo maaluu taane hin dhaabnu jechaa jiranii. Uummata maqaa musliimaa baadhatanii addunyaarra jiran hedduu keessa uummanni Yaman uummata duraati. Jajjabaadhaa isiniin jenna. Kanaafuu warroonni yuutuubii keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Oduun oowwituun yeroo dhuftetti akka isin bira geessuuf nu jajjabeessaa isiniin jenna. Maatii keenyatti makama.